qaama kee viidiyoo waraabuudhaan naaf ergi yookaan hariiroon keenya ni cita jechuudhaan sodaachiseen. Isiinis hariiroon kun akka hin cinneef jecha qaama ofii waraabuudhaan ergiteef. Booddeen viidiyoo kanaas du'a isii irratti kan fidu ta'e. Sagantaa keenya imala jaalalaa har'a kutaa afuraffaa irra jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Yeroo keenya kanatti dubartoota hedduu irratti dhiibbaa guddaa geessisaa kan jiru dubartootni hedduun viidiyoo ofii, suuraa ofii qaama qullaa ka'uudhaan dhiirota hedduuf erguudhaan rakkoon hedduun irra gahaa jira. Sagantaa har'aa keessatti kallattii saayikolojiitii fi kallattii amantiitiin wanti kun barbaachisaa kan taanee fi irraa fagaatu akka qabnu wajjin ilaallaa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan, yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan barnoota bareedaa kana nu wajjin hordofaa. Jalqaboonti beekamuu qabu kallattii saayikolojiitiin wanti kun barbaachisaa akka hin taane kallattii jahaan ilaalla. Tokkoffaa hayyoonni maal jedhanii emotional pressure is not love jedhan. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Dhiibbaan miiraa jaalalaa miti jechuudha. Kana jechuun maali? Namni dhugaan si jaalatu nageenyi kee, kabajaan kee, iddoo ofiif kennuun kee akkasitti dhagahamu si taasisa. Malee miira ofii qofa sirratti dalaguudhaaf waan miirri isaa isaan jedhe qofa dhiibbaa miira isaatiin qofa waan barbaade sirra argatuudhaaf hin deemu. Namni kaayyoo miira isaa qofa sirra barbaadu saniif jedheetiin kan sitti deemu wallahi nama si jaalate osoo hin taane nama si gowwoomseetiin sitti fayyadamaa jirudha. Irraa fagaadhu. Namoota dhiibbaa miiraa qaban kan miira isaaniitiin qofa adeeman akkamitti beeka yoo kan jettu ta'e wantoota armaan gadii sadan kanneen of keessaa qabaa jedhan hayyoonni. Tokkoffaa jecha akkamii fayyadamaa yoo kana jaalatu ta'e waan akkasii dalagi jedhaan. Namni akkanaa dhiibbaa miiraa qaba malee jaalalaa miti. Lammaffaa jechoota akkamiitiin sodaachisaanii yoo waan akkasii kan diddu ta'e sirraa fagaadha, hariiroo kenna kana dhiisa, maalii jedheetiin sodaachisaani. Namni akkanaallee dhiibbaa miiraati malee jaalalaa miti kan itti jiru. Sadaffaa daangaa mataa keetii godhachuu keetiif badiin akkasitti dhagahamu taasisa. Maaliif akkana goota? Yeroo hundaati akkana goota jedheetiin akka badiin sitti dhagahamu, akka badiin balleessee jireetteetiin ati lubbuu kee komattu si taasisa. Namni mallattoo akkanaa qabu dhiibbaa miiraa qaba malee jaalalaa miti kan inni qabu. Jaalalaa fi dhiibbaa miiraa namoota qabu adda baasi. Lammaffaa wanti beekuu qabdu takka viidiyoo kana erginaan, footoo kana takkatti erginaan to'achuu hin dandeessu harka kee keessaa baafattee jirta. Once you send it, you lose to control it. Takka viidiyoo kana erginaan control gochuu hin dandeessu. Namni gariin akkamitti yaaduu danda'a? Andee ergaan kun bara private anaa fi isa jidduutti haasa'amaa jira. Homaan ta'uu barii jetteetiin yaaduu dandeessa. Garuu dhugaan jirtu akkanaa miti. Dhugaan jirtu waa sadii. Tokkoffaa bilbilli hatamuu danda'a, baduu danda'a, haak godhamuu danda'a. Gaaf kana mee maal goota? Nama biraa kan galee jira jechuudha. Lammaffaa viidiyoon yookaan suuraan ati ergite kun screenshot godhamuu danda'a. Backup godhamuu danda'a, share nama birootiif godhamuu danda'a. Isa harkaallee ni baha jechuudha. Gaaf kana maal goota? Inni sadaffaan osoo inni ni balleessa jedheeyyuu waadaa kan siif seenu ta'ee viidiyoo kana osoo balleesseeyyuu kan jiruuti recover gochuu ni danda'ama. Seetingiin garagaraan jira, appilikeeshiniin garagaraan jira, sooftiweeriin garagaraan jira. Ka viidiyoo badee, suuraa badee backup godheetiin deebisu. Gaaf kanallee rakkoo keessa si galchaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yookaan suuraa kana takkatti erginaan deebisuu waan hin dandeenyeef jecha hin ergin jalqabuma. Inni sadaffaan rakkina miiraatii fi rakkina xiinsammuu sitti fida. Emotional and psychological harm irraan si ga'a. Kallattii kamiin jennaan kallattii sadii jedhan hayyoonni. Tokkoffaa osoo wanti badaanis argamuu kadhabuuti jireenyi kee yeroo hundaa gaabbiin akka qalbii kee seenu si taasisa. Yeroo hundaa ati waan xiqqaa guddaa irratti ni gaabbita. Maaf jennaan takkatti madaawwan si tuqee jiruuf. Inni lammaffaan hariiroo keessatti nama amanuu dhabuu sitti fida. Nama kabajuu dandeettee achi booda. Nama amanuu hin dandeettu. Yoo nama amannee ammoo nama waliin jiraachuu hin dandeettu. Inni sadaffaan cinqama guddaa irraan si ga'a. Sammuun kee ni cinqama, keessi kee ni jeeqama. Kaayyoo jiraattuuf, kaayyoo dalagduuf hunda dhabuu dandeessa sababa isaatiif jecha. Kanaaf jalqabuma irraa fagaadhu. Walumaa galatti gaafii kan of gaafadhu. Osoo viidiyoo kana ka ergu ta'ee har'a osoo ka erguuti viidiyoo kana boru gammachuun natti dhagahamaa jedheetiin of gaafadhu. Deebiin kee gammachuun natti hin dhagahamu jechaa yoo ka ta'u ta'e miira deebii kana siif deebise kana dhugoomsiitiin dhiisi. Keessa kee of dhagahuu qabdaa jechuudha. Inni afuraffaani daangaa kee kaadhu. Bakka daangaa kee kaadhu. Daangaan kee
jabeenya keeti. Setting boundaries is strength jedhama. Wanti beeku qabdu maalidha? Waa hunda keessatti nama tole jechuun dirqamaa miti. Daangaa jaalala keessattuu osoo ta'e, jaalala keessatti hiriyyaa kee nama fuudhaaf itti deemaa jirtu, nama itti heerumuudhaaf deemaa jirtu yookaan haadha manaatii abbaa manaa, namoota kanniin waa hunda keessa tole jechuun dirqamaa miti. Waan keessa tole jechuu qabdu jira, waan tole jechuun dirqama sirratti hin taane jira. Kanaaf daangaa kaa'atuu qabda. Daangaan kee jabeenya keeti. Hayyoonni maal jedhanii? Real life thrives within mutual respect not demands. Jaalalli dhugaa kan dagaagu wal kabajuudhaan malee barbaadiinsaanii miti jedhani. Waan akkanaas kenni, waan akkanaas kenni. Ka jedhu kun jaalala osoo hin taane waan biraati. Jaalalli garuu wal kabajuudha. Kanaaf daangaa kee kaadhu, daangaan kees akka kabajamu taasisi. Jechoota armaan gadii kanneen of barsiisime yeroo baay'ee. Tokkoffaa waan akkasii dalaguun naaf hin mijatu jedhiin. Fakkeenya viidiyoo naa ergisiin jedha. Hayi naaf hin mijatu jedhiin. Lammaffaa hariiroo keenya kallattii nagaa qabeessa ta'een guddisuu barbaada. Wantoota rakkoo fidan irraa akka fagaannu barbaada jedhiitiin isatti illee himi, ofitti illee himi. Inni sadaffaan ani waa'ee keenyaaf ni cinqama. Wanti dhuunfaa kiyyaa fi wanti dhuunfaa keetis akkasuma na yaachisa, baay'ee na cinqa. Sababa kanaaf waan piraayivesii kennaa akka ol bahu hin barbaadu jedhiitiin itti himi. Akkanatti daangaa kaa'atuu qabda. Yaada kee kana yoo kan siif kabaju ta'e, namni atama waliin jirtu kun yoo yaada kee kasii kabaju ta'e, namni sun nama gaariidha, nama maachuur ta'e, nama bilchaataadha, nama dhugaa argatte. Yoo kan siif hin kabajne ta'e, yoo kan si tuffatu ta'e, kan si sodaachisu ta'e, namni sun sarara diimaatu kee jira, irraa fagaadhu. Irraa fagaadhu, irraa fagaatu keetiif ammoo ni gammadda. Inni shanaffaan hariiroo keessatti kabajamtu qofa itti fufi. Hariiroo keessatti hin kabajamne itti hin fufin. Hariiroo waan sadii qabu itti fufi jedhan hayyoonni. Tokkoffaa keessatti seef taatu. Ka seef taatu jechuun ka keessatti nagaa taatu jechuudha. Lammaffaa respected ka taatu, hariiroo keessa kabajamtu. Sadaffaa valued ka taatu yookaan hariiroo keessatti iddoon siif kennamu, yoo iddoo kasiif hin kennine ta'e, yoo kasi tuffatu ta'e, hariiroo akkasii ittiin fufin dhiisi. Uummata akkasiin fayyadu namni sun. Isa dhiisuun kee si miidhu si fayyada malee. Sababa kanaaf nama wantoota sadiin kanneen si eegu waliin hariiroo kee itti fufi. Wanti guddaan ati beekuu qabdu qaamni kee keetuma. Qaamni kee meeshaa miti. Yeroo fedhan akka fedhan kan godhuu danda'ani. Yoo fedhan as kenni yookaan achi qabi yookaan as qabi ka jedhaniin qaamni kee akkasii miti. Qaamni kee keeti, kabajaa keeti, ofirra qabi. Kabajaa keetummaan eeggatuu qabdaa jechuudha. Jechoota akkana kana jedhime. My body and my dignity are not negotiable. Qaamni kiyya, daangaan kiyya, kabajaan kiyya, maalummaan kiyya ka keessatti tadaraaddaruu qabuu miti. Ka keessatti jechoota garaagaraa itti haasa'anii miti jedhiini. Akkana kabajaa kee kabachiifatte dubartii cimtuu jedhamtee ilaalamta. Inni jaaffaan fuuldura kee har'uma tiksi. Fuuldura kee har'uma tiksi. Mee xiinxalli. Waggoota muraasa booda yaadni ati ofiif qabatte maalidha? Yeroo muraasa booda, waggoota muraasa booda yaadni ati ofiif qabaattu maalidha? Mi maal ofiin jetta? Har'a viidiyoo kana ergite yeroo biroo ammoo yaadni ati ofiif qabaatu dandeessu mi maali? Itti gammaddaa? Wayis itti gaabbita? Dhugatti itti gaabbita? Erguu keetiif itti gaabbita? Kanaaf har'uma itti yaadi. Fuuldura kee har'uma tiksi. Har'a isaaf ergite namni si fuudhuu barbaadu biroo fuulduratti waan kana osoo dhagahee akkamitti si amanee fuudha? Akkamitti qalbiin isaa tole jedheetiin si fuudhuu danda'a? Jireenyi kee ka ofofoo rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf fuuldura kee har'uma tiksuu qabda. Miti yoo jetteen dubartii cimtuu, dubartii kabajamtuu jedhamtee ilaallamta. Itti gammadda malee abadan ittiin gaabbitu. Kanaaf fuuldura kee har'uma tiksi. Waan nama ajaa'ibu dubartii takka dhiyeenya kana miidiyaa irratti qaama saalaa ofii fotoo kaastee viidiyoodhaan akkasiin mucaa tokko ergitee wallaahi karabbi beeku 450 gaafate. Sanuu ni balleessa jedheeni viidiyoon sunillee osoo kabadu ta'ee deebisee ammallee ittiin azabuu ni danda'a. Sababa kanaaf yaa dubartoota irraa fagaadhaa waan kana. Kallattii amantiitiin immoo tokkoffaa qaamni kee amaanaadha. Amaanaa rabbi sitti kenne akka argite gochuu hin qabdu. Lammaffaa saalfachuun damee imaanaa irraayi. Saalfadhu, saalfii qabaadhu, kabajaa qabaadhu. Waan akkasaa kana hin raawwatiin dhiisi. Sadaffaan fitna irraa fagaachuun dirqama. Rabbiin kenna zinaa fi waan zina nama geessurraa fagaadhaan hun jedheera. Inni xumuraa rabbiif jecha dhiisi. Dhimma kana rabbiif jecha dhiisi. Hariiroon ni cita naamin jettee sodaatiin rabbiif jedhiitiin dhiisi. Amma namni gariin maal jedhaa? Abbaa manaatiif haadha manaa qaama saalaa wal ilaaluu danda'anii jedha. Eeni danda'an akka shariyaatti? Akka amantii Islaamaatti
abbaan manaatii fi haati manaa qaama saalaa walii isaanii ilaaluu ni danda'an. Garuu viidiyoo garagaraatiin iddoo garagaraatitti erguun riiskii qabaa, rakkoo qabaa, ittiin dhihaateen irraa fagaadhu. Viidiyoodhaan hin ergini. Hattan viidiyoodhaan akkasitti waliin hin haasa'iniin. Rakkoo booda si fiduu danda'a malee uummata akka bu'aan qabu. Kana keessaa warroonni aappii kana to'atan dhaabbanni isaa fakkeenya feesbuukiidha. Warra meetaatti to'ata isaan bira jira ni argan wanta ati ergitu kana. Teelegiraamii irrattis miidiyaa hundarrattuu ni argama. Sababa kanaaf ittiin galiin irraa fagaadhu. Piraayiveesiidhaa, tikfamaadhaa, manaamin jetteetiin yaada akkanaatiin of sobdee ittiin galiinii gorsaan siin jedhee kana qabadhu. Burutti gaabbii xana galatooffatta. Rabbiin nama irraa fagaatu nu haa taasisu. Dubartoota keenya nuuf haa tiksu. Yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan barnoota sagantaa imala jaalalaa sagantaa bareedaa kana hordofaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.